يا سبا بتشانو صبا يا كسري والرتي بري يا سبا بتشانو صبا يا كسري والرتي بري يا شمالا مجونا بكنا كودي برباجو نركو سرانا يا شمالا مجونا بكنا كودي برباجو نركو سرانا Ega shema agi buto dabu kopti TV berdema jalan gaituma kopi ke TV Ahmad Rufa Duran Kenya me asrati roti evine jira jaljiba gafuma gafana manguduma moduma sabasa jiddutti ni barbaachisa moo hin barbaachisu Guraqee asirratti bilisa baasaa fi mootummaa walii irraa socho'uun yoo wantoota fi adurree walitti walii firoomtee walii firoomanii yookaan walitti araaraman jedhanii yaada. Komeen uummata adda bilisummaa Oromoo kaawwamoodha. Duraanis rakkina sabaatiif bahan quuqama sabaatiif uummata dhaabbatee umrii nama tokko nama fixee ture. Gaafi uummata bal'aadhaa hoggaa dhibbaa fi shantama uummanni Oromoo irra dhumaa fi jiru kana qaamni mootummaa deebinaan gomoon araarame adda bilisummaa araaramuun uummata barbaachisu araarama kan murteessu deebisaa mootummaan uummata Oromoo deebisutu murteessaa jechuudha. Uummanni Oromoo fi goboo adda baasee laaluu waan jiru irratti immoo gonkumaa uummata Oromootiif goboon qaama tokkicha isaan keessaa uumamee gaachina sabaati. Gonkumaa adda baaseetis laaluu hin danda'u uummata Oromoo si sobeetiin araarsee si goboo balleessaa waan jiru. Kun abjuu guddaa reetii yaada. Kanaafuu araarri gonkumaa barbaachisu. Eenyuu fi eenyu iddoo barbaachisa. Araarri kun mootummaa fi bilisa baasaa iddoo hin barbaachisu. Erga jennee araarri kun mootummaa fi eenyu iddoo hangafni afran qal'oo nuti jira. Uummata Oromootti balleesse uummata Oromoo balleessuu fi roorrisuu irraan kan ka'e ilmaan uummata Oromoo roorroo abbaaf haadhaa fi obbolaa didanii ka'anii hidhatan kajuu nu haasee jira. Meeree erga akkana ta'e mootummaan maaliif bilisa baasaa fi isa iddoo araarrii akka barbaachisutti yookaan aktiifonninis haasawa akkasii dhiyeessaa jiranii jechuudha. Karoorrifame abbaaf haadhaa uummata Oromooti. Roorroo saniif hidhate. Gaafiin uummataa yoo deebite araarri hin jiru. Araara wanni jedhamu hin jiru akkasitti amannaa jechuudha. Deemu jiru maali? Karooruma duraan dabre gartee Abishee Garbaadhaa, Taaddasaa Birruudhaa, Elma Bultuu, Waaqa Guutuudhaa warreen kana godhaa turan. Jarreen kun harka isaanii harka diinaa galan lafarra shorreeffaman du'an taane ajjeefaman. Kanaaf deemama malee mootummaan araaraan deemu. Yoo araaraa deeme komandi boosii kaasuu hidhamaa hidhaa baasuu gaafii abbaa biyyummaa deebisuu afaan federaala afaan Oromoodhaa godhuu kana araara barbaannaan kana godhudha mootummaan araara deemuun ammallee Oromoo dagachiisuu deema. Hunda Oromoo dagachiisuu deema ammallee hin jiru araarri. Kanaaf Oromoon waan kana mee maal godhuu qaba? Mootummaaf tumsee araara jechuu qaba moo araarri hin jiru? Wanti jira dhugaa lafa jirtu gaafiin uummataa deebi'uudha. Araarri kana. Araarri dhugaadhaa gaafii uummataa dhibbarraa dhibbatti mootummaan deebinaan Oromoodhaa araarame yakkamaa deessu uummataan araarsaa bira kutee dura duguuggaa sanyii irra gaggeessaa jira. Hoggaa kana marii waa'ee mangudummaatiif waa'ee mariin araaraa hanga takkisamii addaa fagoo takka addaa fagaatti iyyaatti iyyaata. Afaan dhibbee araaraatumaa dura duguuggaa sanyii uummata Oromoo gaggeeffamaa jira isaa hiitamee jiru. Osoo yakkamtoonni hin dhiyaatin mana seeraaf hin dhiyaatin. Amma yeroo ammaan tana dura duguuggaa sanyii gaggeeffamaa jira. Guutuu Oromiyaa keessatti. Haala kanaan afaaniin araara jechuun kun uummata gowwoomsuu jechuudha. Kan uummanni Oromoo gurra kan nuuf hin qabu. Olaantummaa seeraa mootummaan kun olaantummaa seeraa kaafanii lallabu san ifiifuutti hin bulle nama ajjeesaa jira. Artistoota miidhaa jira. Artistoota tumuu maaliif barbaachisa uleedhaan? Maali badiin isaanii? Asirra wanta kana yoo olaantummaan seeraa hajjiraatu taate waan fedhanillee habar leessin taate artistoonni sun hidhamuu qabanii.
dhiiga buusuu asirra waan takka na yaadachiifte mootummaan kun yeroo waa dubbatu demokiraasii ni faarsa. Akkuma aadaa isaanii inni dabrees demokiraasii osuma faarsu uummata hiraarsaa jiraate demokiraasiin isaan faarsan tun demo hiraarsiidha moo demokiraasii san isa jaamutti si geessa garuu haa ta'u demokiraasii fi seerri mootummaa Itoophiyaa kan inni faarsu kun mee maal sitti fakkaata? Seerri mootummaa kan inni faarsu kuni kan faarsu kun wanni inni fakkaatu uummata Oromoo miilarraa jire Geetaachoo Asaffaadhaa fa'aa hidhuu dhiisee jira san seera jala oolchuu dhiisee warra homaa hin balleessin warra qawwee ofirraa hin qabne barataa qalama qofa qabu hidhuudha heerri isaanii sabboontota hidhuudha kana heerri isaanii. Kanarratti waan dabaltu qabda. Asirratti dimokiraasii onneeyyu biyyattii keessa gonkumaa mootummoota amma dura keessa jechuun kun jaamaatuma jira. Dimokiraasiin takka lafa gad dhaabbatiin jiru. Dimokiraasii sobaati inni biyyattii keessa jiru. Lebar dimokiraasii yookaan dimokiraasii abbaa irreeti. Waa'ee seeraa irratti yoo deebine immoo seerri mootummaa Itoophiyaa kanuma aangoo fi barcuma isaaniitti hin tiifatan malee uummanni seeraan hin qabu. Uummanni wanni inni qabu rabbii tokkicha qofa. Rabbii tokkicha qofa qaba malee seerri biyyattiidhaa kan uummataaf dhaabbate gonkumaa hin jiru. Yoo seera isaan mala biraa duguuguu gartee faallaa ta'ee isaan mala biraa duguuguu hatumamee jiroo jiraate malee seerri mirga uummataaf falmu gonkumaa hin jiru biyyattii keessatti. Kanaafuu dimokiraasuma afaaniiti jechuudha. Dimokiraasii afaaniiti. Asirratti immallee gaaffii takka qabna waan nama dhibaa keessaa gabaabsiteetuma akka nu deebiftu sa'aan ta'in as deemaa jirti jechuudha. Duulli duguuggaa sanyii addatti saba Oromoo qofa irratti maaliif gaggeeffama? Biyya Itoophiyaa ja'amtu sanuu akkuma ja'amtettu biyyi san erga waliin qabaate addatti maaliif saba Oromoo qofa irratti duulli duguuggaa sanyii saamichi lafaa akkasumas saamichi qabeenyaa maaliif gaggeeffama? Akka Oromoon abbaa biyyaa hin taaneef akka ifuma Oromiyaa tana irra jiraatanii irratti umrii dheereeffatanii waggaa 150 irratti wal dabarsuudhaafiti. Akka Oromoon abbaa biyyaa hin taaneef yeroo jennu Oromoon abbaa biyya saniiti. Akka hin mirkanneef abbaa biyyummaa isaanii tan akka hin mirkaneeffanneef. Kanarratti yaada dabalata. Duulli duguuggaa sanyii addatti saboota biraatiin wanni uummata Oromoo qofa gaggeeffamaa jiruuf uummanni Oromoo abbaa biyyaa waan ta'eef seeraa fi seenaa gadi fageenyaaf waan beekaniif lafaa fi lafeen biyyattiidha. Tan uummata Oromoo waan ta'eef lafti Oromiyaa tun mootummaa uummata yaadutu takkaan dhaabbatanii malee silaa mootummaan uummata yaadu kan qaama abbaa biyyattiidhaa silaa kan ta'u mudamee biyyattii keessa jiraate biyya yeroo gabaabduu keessatti muuxannoodhaa fi qabeenyaanis guddattee sadarkaa addunyaatti biyya guddatu sakayyeetii yaada. Wanni lafti Oromiyaa tun Oromoo yookaan bilisoomsaate lafa qabeenyaa fi albuuda waan gargaraaf keessaa qabu lafa dandeessee lafa addunyaa tana hanga tokko waggaa tokkoof qabeenyi albuudaan isa keessa argamu wanni jiraachisa jeetii yaada. Sanuma agartee yoo Oromummaan isaanii tun biitti mirga biyyummaa yoo mirkanaa'eef kana dhabne waan jiruuf yeroo garagaraa xaxanii akka uummanni keenya tokko ta'ee biyya isaanii hin falmanne filmii gargaraatiin aangoo isaanii irra dheereeffachuudhaaf yeroo garagaraa xaxaa jiranii jechuudha. Wanni uummata keenya irratti diinatee qabeenyuma isaaniitii fi lafa isaaniiti. Akka abbaa biyyaa ta'e isa waan beekaniif. Akka isaan abbaa biyyaa ta'anii mirga isaanii hin falmanne humna isaanii diiguu beekaa keessaa ajjeesu. Kanaaf furmaanni gabaabdumatti kanaaf furmaanni maayyii uummata Oromootiif maali? Furmaanni maayyii uummata Oromootiif gabaa gartee dibbee sobaa gartee akka waan gartee sabaaduu fakkaatanii dibbee sobaa tumu kana hanga maqaa xiinxaltummaatiin gartee aangoo qofaaf bololaa jiru kana gartee uummata kana abdii irraa kutuu qaba sabni dhibbatti abdii irraa kutuu qaba. Kun gabroonfata jaarraa 20 takkaffaa waan ta'aniif kun goobanaa daakee isa sadaffaa kan gartee uummata Oromoo bifaadhaan jaaraa kan keessa diina jalatti hagoogee akka isaan gartee mataa waliin qabanne gartee godhuu deemu waan ta'aniif uummata kanarraa abdii kutuu fi waan qabaniin
Angka wareegamaatti gamtaan tokko tokko hunduu odoon ta'initti bakka takkatti gamtaan lafa qanii yookaan ofirraa buqqaasu yookaan baduu qabaa jechuun manni Oromoodha. Barabaraan gadaddoo keessummachiisuun saba guddaa gaafa Afrikaa irraa sadarkaa lammaffaa Musdaffaarra jiru kanaaf anfa fayyadii yaadaa jechuudha. Kana beekee gamtaan bakka takka baafidiyaa kaabaa kibbaan warra dirmatee hanga alaa jirullee otoo hin hafin qabuun gabroomata kana birraa qaasuudhaaf yeroo ta'anii miti yeroo lafaa qaane kanaafuu yeroo dhaabbatee ammaa jedhee yeroon kanneef gabroomfataa yeroo hin qabne Yegalatoomii achirratti waniin dabaluu haatqisha Abdulmaanuu fixee jira. Uummanni Oromoodhaa waniin dhaamuuf gaachana uummata Oromoo woboo kan ta'e qofa jabeeffadhaadha. Rabbii gatitti gaachanni keessan woboo qofaan sin jedha woboo qofaan jedhan. Qe'ee yeroo mana